Which guys. Ashama akkam jirtu daawwattoota keenya. Nagaa Waaqayyo isiniif haa ta'u. Ayyuun baay'ee dulloomtee jirti, dadhabdee jirti. Har'a xiqqoo miila isheetti gochuun barbaadee fi bakka caamaalee ofirraa waa hojjetee jirti. Waantummaa dadhabdeetti garmalee. Gaala akkasii. Ayyuu haasa'e nagaa gaafadha. Jirtu nagaa Waaqayyo si wajjin haa ta'u. Adamma kun san barbaadu. Borii sagantaa mana yaalaa isaan deemuu fedhe dhiqachuun hin dandeenye. Kanaaf beekuudhaan rakkisuun barbaade. Giddu kana daawwiin ishee naafuu beellama isa dhumaarra jirti. Gaafa jimaataatti beellamtee jirti. Bor jumaatadha. Argamsi gargara. Warri dukkanaa jira garuu nama beella ishee dhiqachuu waan dadhabdee jirtuuf beella ishee dhiquu kan jedhaa. Tees gochuu fi looshinii maal maaliin dibaa fi nu waliin tura. By the way, shamarran irratti ulfaanii dirqama lakkoofsa barbaadu. Anaaf fayyuma qophaa gallaa. Namni nu bira jiru, shamarran nu bira jiranii nyaata busheessuu irratti maal maal wanta hundumaatti baay'ina duraa miidhamtee jirti. Amma garuu takka takka dabee yeroo jedhaanis miti ayyu. Majority isaas hojjetan. Mee akkam amma ji'a sagalee fi guyyaa meeqa jettan jee? Torbee hin taane sagalee torban tokko. Ji'a sagalee torban tokko irra jirti jechuun already yaa'u guyyaan dhufeera jechuudha. Waaqayyoodha. Akkamii haalli isii jiru simmeetiin isaa maal maal haalli mucaan kee garaa keessa sochiin garaa keessaa si dhukkubamoo akkam ulfi kun namni kun warri heerumanii da'uu barbaadanii waa'ee simmeetii ulfaa kana wanta itti jaalatu. Namatti tola. Garuu gaafa baay'ee dadhabaa deemtu xiqqoo nama nuffisiisaa malee. Gaafa dadhabaa deemtu. Gaafa dadhabaa deemtu obsi jibbisiifatee beeku akka ta'e nama godhaayi. Jechuudha gammaa yeroo baay'ee. Kophee mataa kan ka'e. Na waraantee na quuqxee ta'a. Baay'ee wayii ayyuun akka dubartoota kaanii amma dubartoonni baay'ee yeroo ulfaanii baay'ee dhukkubfatu yaatti fayyee dhiiruu maal maal jiru miti. Kan kee garuu akkasana miti. Kanayyuu akkasana miti. Mana yaala dhukkubfattu deemtee iyyuu hin beektu yoo cheekaappii dhaabbattu malee. Akkuma deemee hin beeku mana yaalaa. Waraansa maal maal hin jira normaalii waanuma jirudha. Waraansa fa'aa gadi faana dhiibdii yeroo sana lubbuun nama keessaa bahuuf kalee. Amma ergi ji'a sagal geesse immoo ganna dhiibdi jechuu waan akkas akkasii baasaa jirta. Ganna dhiibdii na waraana simoo kan akka garuu akka kan namaatti garuu kan kiyya Waaqayyoo fagaatuu. Akka dubartoota kaaniitti akka amma namoota baay'eerraa akka dhageessutti kan kee garaagarummaa guddaa akka inni qabudha. Jechuun baay'eema waluun beeku. Giddu kana keessa baqa abbaa mucaa fi yaa'aa mucaa abbaa mucaa fi mucaa ta'uun keenya nulu yaa Waaqayyo jedhee isinis Waaqayyoon nu kadhadhaa. Already amma ji'i ishee gahee jira. Oromoon jaartii qabdanii jaartii keessan kunuunsaa fi yaaduu fi qabdu keessatti yeroo ulfaa waqtii ulfaa kana keessa baay'ee ulfaata isaanii. Baay'ee waan baay'eetu jira. Dadhabuun jira, dhukkubbiin jira. Kanarratti akka durii ba'anii galuu dadhabuun jira. Karaarra deemuu dadhabuun jira. Taaksiidhaan waan baay'ee jira. Kun amalli isaa akka jedhamu akka isaan haaraan akka isaan wanna jedhan isaan taasisa. Innaa yeroo akkasii kana amala isaanii hubachuun obsa qabaachuudhaan waan isaan barbaadan hundumaa guutuufiidhaan fooxaan fida.
wanta gochuun nurraa eegamu keessattuu kunuunsi godhamuu qabu jechuudha. Kunuunsi godhamuu qabu waan baay'ee sitti agarsiisuu miti kan miila ishee dhiqaafii jiru. Garuu kunuunsi godhamu. Fakkeenyaaf dhiirri tokko siruma bakka dhiira waan ta'eef mana keessatti waa tokko hubachitti gadi akka lafaan fuuneetti wantoota hojii mana keessaa hundumtuu kan isaanii akka ta'etti bakka inni gareennan dhiqatee fataa'ee taa'ee tiivii isaa banatee yoo buna danfisaan buna isaa dhugee yoo hin danfin yoo nyaatii kaatee nyaati dhaqee rafu. Nyaati dubartiin isheen ulfooftee hojjettee nyaachiftee dadhabdee buna danfiftee fi maal jettee kan eegu baay'ee jira. Baay'ee yeroo ammaa kana xiqqoo wanta kan fooyyee jira yaada. Xiqqoo namoota baratan biratti immoo kan fooyya'ame jedhamee yaadamu. Ani biraazarii kiyya irratti hin argeeyyu. Bireen gaafa namni biraan jirre iddoon dalagaa akkuma kee kana mana miicaa. Wanti inni hojjennu hin jiru kan mana keessaa kan baay'ee hojjeta. Dirqama kan dookterii nama barateedha dookteriin baay'ee nama dandeetti qabudhasi. Hiriyyamti isaa immoo gaafa dhufee argu gaafa inni hojjetu maal akkamitti hojjettee? Saraatanii maaf hin galchattu? Maaf akkas hin gootu? Yaa ganamni akkuma itti fakkaate fi aadaa keessaa baay'ee kan yaadu inni maaf hojjetta? Maal isheen harreedhamu? Maal ishee uumamaan miti barka hojii mana keessaa uumamaan shamarraniif hin kennamne. Uumamaan miti jechuun bakka inni dhiiraa baay'inaan bakkeedha qotee maal waan galuuf jecha isheen immoo mana hojjettee nyaachiftee eeddee qopheessaatti malee hojiin uumamaan nama kennameef hin qabu. Hojiin gaafa hewaaniif addaamuu hojiin kun kan hewaanii hojiin kun kan addaam jedhee waaqayyo wanta addaan baasee kenneef hin qabu. Mana keessaa fakkeenyaaf buna danfisaa watii ittoo hojjedhaa. Gaafa dadhabuu waan baay'ee hojjeta bifa. Dirqamadha. Fakkeenyaaf amma gaafa mucaan qo'ee lattuu abooyyaa mucaa kootiin nan miicaa fi dirqama garuu dhiirri tokkotti hin bu'u. Bakka achi waa dabbaariidha naa hin jedhameef hojjettuun garuu siin hojjechuu dandeessu hojjettuu wayyaa mucaa hin miiccitu. Hangaruu dirqama kooti mucaa kooti waan taateef dirqamadha yoo miicee fi wanti narraa fokkisu hin jiru jechuudha. Kanaaf isheen uumamaanii dubartaati sanyii koo naaf baattee sanyii koo bakka naaf buusaa jirti. Kana jechuun kun immoo kennaa addaadha. Kana yaadamee wanta godhamuu qabu wanta ishee gargaaruu qabu hundumaa gargaaruun dirqamadha. Isheen hojjeta galgaatti naabaatti naaf itti immoo funcaa mucaa kootiin miicuun baay'ee ammallee egaa amma yoomnee jirra waan hundumtuu daayiperii waan jiruuf akkasumarraa wanti qoshaashaa xurii waan nama tuqsiisu hin jiru jechuudha malee dirqamadha jechuudha. Naayyuu nama dadhabdii jirti. Ooredii dulloomtee jirti shufeerii taatee jirti. Of fuuldura baaftee dabba kanaaf irraan gadee kan immoo isheen ooftutu agartaniiti. Gaafa tokko daandii lola deemnu waraabessi agarsiisa dhugaa. Yeroo isheen tabba kana buutee baatu inuma dhiibdi. Mucaan kee baay'ee sochootti kaasetti. Mucaan keenya. Askeessi achi deemti. Taraa deemnaa karaa gaafa deemu. Garuu namni wanti ajaa'ibu inni jalqabaa tokko dubbachuu barbaade waan akka ta'eetu namni daandii gubbaa yeroo deemu namni hundumtu hayyuudhaadha. Maaliif garuu dubartii ulfaa akkasitti ilaaluun nama ajaa'iba dhugaadha. Baay'ee gaaffiidha gaaffiin daawu dubbachuuf han kajeela yaa'u dhiisuu wayyaa dhiisuu malee namni hundumtuu garagalee ilaalaa deemaa inni kaan akkasumatti garaa keessa ilaalaa deemaa. Tokko immoo dhiiraaf durba akka isheen taate adda baafatee kan darbu. Tokko immoo keessuma lixee bakka jettiin kun durba jettiin kun dhiira jettiin kun dhiira adda baafatee darba. Irra guddaa garuu namoota magaalaa kana keessa jiraatanii baay'eedhuma ajaa'iba dhugaa waaqayyoo kabaja isaan ijoollee shamarraniitiif qaban. Basma dhugaa waaqayyoo kabaji isaan shamarraniif qaban addadha. Shamarran qofa shamarran dhugaa isin jedhu shamarran dubartii ulfaatiif.
namni biyya kana al tokko tokko garuu uummata baratee uummata magaalaa keessa jiraachuun baratee qofa hin ta'in magaalummaa bakka amma yoomeera kabajii shamarranii qaban addedha. Ati maal afaan barbaadde haasa'e? Dhimma isaanii. Garuu garaatti baad inni raddaatiin isaallee bakka wayyaalaan si intinis jedha. Addedha. Shufeeriin iddoo si intinedha bakka taaksii giffee. Anuu sababa isheetiin baay'een kabajamaa jira. Irree taaksiin eegu wajjin taaksii fayyadamu deema. Ana ishee dhagee iddoodhaa kaayee naannoo nadeessanii ishee teessisu. Kun baay'ee namatti tola. Sana gaafa argitu. Ayyoon hundaa'uun kana deessee gaafa ji'a lama sadeeffaa deebi'ee ulfaa'uun barbaadaa jirti. Kunuunsa kanaafitti. Yeroo ishee fooqii baatu hundumatu qabee meeshaa isheen baattu hundumaa harkaa fuudhanii fooqii yaabsanii buusu. Dhuguma garuu baay'ee namatti tola. Ajaa'iba dhugaa. Kunuunsa addaadha. Hundumtuutu kana amaleeffatee baay'ee namatti tola. Ijoollee shamarree dirqama yaadate. Nu biratti amma maali dubartiin maal amma kana namaan jedhu. Cin ammallee hundi bakka hunda miti baasii. Oromiyaa keessattis kabajiin jira sirriitti. Baadiyyaa lafootuma gadi fagoo ta'e malee kunuunsi hin jira shamarraniif. Kanaas garuu addadha. Ani jaartii kiyya waan ta'eef akka itti naa kunuunsuutti fakkaata. Gaafa garuu oolmaa kiyya guutuu isaa sitti agarsiisa. Akkamitti akka oollu ayyuu wajjin mana keessa ganama hirribaa kaanii maal akka goonu nyaata akkamitti akka hojjennu buna akkamitti akka danfifnu ayyuudhaaf wanta hundumasaa oolmaa kiyya guyyaa tokko hin daawwachiisa gaafa tokko. Reality show no nyaannu. Reality show jenna. Kanaaf haadha mucaa kiyyaa sirriitti gonfadhaanii. Ani tasmaan ergaa kana dabarsadhu. Obboloonni dhiiraa jechuun ijaa beekonna bira jiruuf miti. Utuma inni hin jirreeyyuu nan dubbadha dhugaa. Utuu namni waa walirraa barate yookaan wal wajjin oolaa fi namarraa waa barate namatti tola. Namni hundumtuutu beekoo bira oolee bare natti tola. Dhuguman dubbadhaa waan sobeen ol kaasuuf miti bakka jechuun soosaayitii keessatti guddanne keessattii fi jireenya nuti amma jiraachaa jirru waliin beeku. Siraalleeti bakka dhuguma siin jedha. Bakka abbaan manaa akkasii imeejii jedhu sammuu namaa keessa jira. Haati manaa immoo akkasii wantoota hin jirre lamaan wanta walitti fidan ati godhama naam jiru. Sadarkaa kaa'aman qabu lachuun. Abbaan manaa akkasii amma fakkeenyaaf akkasii baay'ee walitti dhiyaatanii wajjin jiraatanii wajjin kolfanii haasa'aniif kabaja wal dhoowwatu miti. Test laayificha jiraachaa jirruu fi maali kabaja addaa maaltu jira bakka kabaja wal jaallattee walii jiraatin kabaja addaa wanti barbaachisan jiru bara. Namni yeroo ka'itti yaadaan. Kanaaf hin jedhe amma kanaaf nun immoo keessumaa safuu wanti jedhamu tokko jira maniire. Safuu aadaa keenya miti. Safuun akkamitti akkas gooti shamarran akkamitti akkas gooti. Safuun miidhaa qabus jira. Naan san sun moor iddootti dhaabbatu tokko jira. Fakkeenyaaf har'aan immoo gaddaree danda'ee dhiqachuu hin danda'u. Bor immoo cheekaappiin deemaa miila koo dhiqachuu qaba. Kanaaf immoo beekuun na gargaaruun wanta jalbaame. Isuma kana garuu gara jechuun sirrii miti jedhanii warri yaadanii yookaan immoo wanti isheen goote wanta inni godhe dogoggora safuu keenya miti jedhamanii namoonni akkatti yaadan yoo jiraatanii fi isaaniif ergaa ta'uu danda'a. Ani haadha manaa kiyya kunuunsuudhaa fi safuun cabu yoo jiraate cabuu miti maaf hin burkutaa'in. Bakka dhibbatti maaf hin caccabini isheenii dirqama irraan qabdu dirqama uumamaan kennameefidha. Mucaa godhattee mucaa akka ittiin baattee wajjin rakkattee wanna jechuun. Ani immoo dirqama sana ishee qofatti gadhiisuun qabu waan irraa eegamu gochuun dirqamadha. Kanaaf wanta addaatiif hin godhe saree koo.
namatti tola dhugaa waaqayyo garuu jireenyi namatti tola. Keessattuu gaafa mucaan dhuftu aanatu mucaan dhufanii ammayyuu maraqqaneera. Beekoon gaafa mudii isaa baay'ee ho'oo jechuudha. Doomni itti galaba kaa'ee. Ani kun hin barbaadu. Ijatti kana fi dambaadhaanis hin jedhaani. Dambaadhaadha. Sababni isaa adda jaalallisiin baqa wanti hundumtu guutummaan keessanii jijjiirama gaafa sana gaafa mucaan gara laayifii keessatti dhuftu amma ayyuu wajjin wal fuunee amma waggaa tokkoo fi wayii jechuudha. Waggaa tokko hin guunne. Waggaa tokkotti adeemaa jirra. Mucaan immoo dhuftee jirti. Namatti tola baqa wanta addaadha. Dhugaa waaqayyooti wanti sitti dhagahamu laayifii addaadha. Daa'imti immoo yeroo jireenya keessan keessatti jiraattu waaw ajaa'iba. Kanaaf ani immoo daa'ima baay'ee jaalladha baqa. Ammaanuyyuu maraqqaneen jira. Waaqayyo na gargaaru yaa waaqayyo ijaan nu agarsiisu. Naan dirqamadha kanadha isiniin jennaa laayifii keessa jirru kana fakkaata. Itti fufa wanti jiru hundumtuu isin biraan geenye. Tokko lama jennee har'a tokko jennee riyaalitii isaa kanatti agarsiisneerra. Tokkoffaa kun seenaadha. Bar tokko yoo waaqayyoodha yoo wajjiniin dulloomne intini sun jijjiiramuu danda'a. Haalli nuti yeroo sanatti wal dandeenyuu fi haalli nuti amma ittiin jirru laayifii kana dabarsine garaagare. Kanaaf jaalalli baay'ee akka dabalu si godha. Kabaja akka baay'ee waliif qabu si godha. Namatti tola. Kana jechuun barbaanna. Isinillee kanuma sheernurraa godhadhaa. Innaa yaa ijoollee shamarranii itti fufaa jechuun barbaada. Hundumarra garuu shamarran kabajuu amaleeffachuu qabna. Hundumarrayyuu dhugaa waaqayyooti dirqamadha jechuudha. Sababni isaa ana kana ana namaarraa as ga'ee jiru kana utuu haati kiyya natti rakkattee na dhixxee na miiccitee funcaa kiyya irraa miiccitee na ajjin rakkattee nama nan goone ta'eeti har'a kana gahuu hin danda'u ture. Akkuma beekamu baroota darban keessatti abbootiin keenya akka har'a kana miti. Namooti durii jechuudha. Akka har'aa kana akka dhiiraa har'aa kana miti. Kanaaf haati sirriitti kabajamuu qabdi. Durbii jechuun immoo haadha jechuudha. Obboleettii jechuudha. Haadha manaa kee jechuudha. Mucaa kee jechuudha. Kanaaf dhugaa waaqayyooti dhuguma jedhaan kabaji shamarranii godhamuu qabu addadha. Kanaaf haadha manaa ofii kabajachuun gaariidha. Hiriyaa kee jaalallee kee ishee ganaa fuutullee kabajuun barbaachisaadha. Kabajuu qofa miti wanta isheedhaan malu gochuuniif sammuu ishee akka miidhamne gochuun bor sanyii kee kan bakka sii buusu isheedha waan taateef jechuudha. Bor ati akkuma har'a abbaan kee mucaa koo siin jedhu atis bor mucaa qabaattee mucaa koo jetta. Mucaa sana garuu ofii keetii dhoqqee raamis kan uummattu. Kan siif baattu sanyii kee sana siif baattee ji'a sagalitti rakkattee baay'ee rakkina baay'ee qaba dhukkubbii qaba. Ayyuun yeroo ishee asirratti wanti isheen mudatu hundumaa nan arga waan ta'eef jechuudha. Kanaaf siqaayee hedduu qaba. Kana hundumaa keessa dabartee deebitee mucaa sanatti rakkattee guddifattee miidhattee da'uun ishee yoo jechuudha. Kanaaf bu'aa bahii kana hundumaa keessa dabarsiteeti kan isheen sanyii kee bakka siif buuftu waan ta'eef kabaja isheedhaaf malu kabaja kamiifuu malu caalmaatti godhamuufi qabaachuudha waaqa gaditti. Naa kanadha galatooma gaaftuu garuu seenaa an keessa darbe dhaloota kootii kaasee agaarraatti seenaa tokko nan qaba. Seenaa sana seettan hima taa'ee seettan hima. Sababan ijoollee dubartiis ijoollee shamarrees jaalladhu kabajuufis sababa gahaan qaba waan ta'eef sababa sana guutummaa isaa maal laayifii akkamii keessa darbee har'a gahuu danda'e. Maafiin daa'ima jaalladhaa maaliifin ijoollee shamarree kabajaa. Ani kun har'a as gahuu kootiif immoo jireenya akkamiin dabarse bu'aa bahii akkamiin dabarse akkamittiin har'a as gahuu danda'e kan jedhu guutummaa isaa isiniifan himaa guutummaa isaa jechuudha. Kana fakkaataa jireenyi keenya har'a kun waaqayyo nama nu godhee abbaa daa'imaas na gochuu jira abbaa manaa na godhee jira. Haadha manaa kana fakkaattu naa kennee jirra. Jireenyi kiyya guutummaatti jijjiiramee jira. Laayifiin kaleessaa inni irraanfatamu garuu siqaayeen dabarsine sun inni irraanfatamu waan ta'eef kana fakkaataa viidiyoon keenya inni dheeratte fakkaata. Nagaan nu jiraadha. Galatooma ayyuu kootiif immoo naa kadhadhaa fi baay'ee. Nagaan turaa jiraadhaa.